Oromoon hoytuma murtii tumattu waan biraa dura nagaa lallabde sa'a nagaa lallabde nama nagaa lallabde malkaa nagaa lallabde maddaa nagaa lallabde karaa nagaa lallabde gabaa nagaa lallabde bultii nagaa lallabde ooltii nagaa lallabde wanni isiin hin lallabiniif hin jirtu waan uumame muluufuu nagaa lallabde nagaatu duraan nagaa jechuun utubaa biyyaa yoo nageenni jiraatin homaan jiran ilma qaba jechuun nagaa irratti jira ilma sanin guddifadha jechuun nagaa irratti jira ilma sanin barsiifadha jechuun nagaa irratti jira yoo nageenni hin jiraatin hin jiru hin horadhaan hin jiru hin qotadhaan hin jiru hin bocadhaan hin jiru ilma barsiifadhaan hin jiru nageenni yoo hin jiraatin guddinni hin jiru misoomni hin jiru nagaa kenna wanni eeggannuuf jiru teennaaf eeggan nagaa namaa hayyuu jirutu eega wayyuu jirutu eega abbaa amantiitu eega abbaa gadaatu eega abbaa bokkuutu eega qeerrotu eega qeerrittitu eega haadha siinqeetu eega akkanatti eegama nageenni kalee. baatanii hojjetan galiin of danda'u bira darbee namoota biroofis carraa hojii uumuu ni danda'ama jedhame kutaa magaalaa Sulultaatti hojii imaaxaanii bara kana hojii barbaaddonni 14,000 ol gurmaa'uun hojiitti galuu himamee jira. Abarraa Tashoomaa gabaasa dabalata. Bulchiinsa magaalaa Shaggar kutaa magaalaa Sulultaa aanaa Abbaa Gadaatti namoonni imaaxaan hojjetaa jiran hojii gurmoofnee hojjechaa jirruun faayidaa gaarii arganneerraa jedhan. Kanneen nuti dubbifne keessaa kan hojii daldala meeshaalee nyaataa irratti fuulleffatan ni argamu. Isaanis bakka itti meeshaalee isaanii gabaaf itti dhiyeessan mijeeffameefiin hojjechaa jiraachuu kaasaniiru. Amaaras Galataan jedhama. Amma mana kana nu kennanii baay'ee gaarii hojjetaa jirra. Kan nu binnu amma markaatooraa finna coobarandaati finna daayizidii kan ta'e ayodii kan qabu coobarandaaraa finna hojii ta'een qorsina yookaan immoo suma sana xinnoo qilleensa rukkuchiisnee indaakna gaafa daaknee deebinu laastikoota oomishamanii jiran jiru fakkeenyaa fi sabboonummaa jedhamte laastikiin keenya kun laastikii kanatti galchinee isaan gurgurraa gaafa gurgurummoo jarri namni bitan immoo baay'ee jaallatanii jiru qulqullina qaba ofii keenya bira dhaabbanni qulqullina hojjenna amma fagootti hin deema amma gaambeellaatti. Kana dura hojii namoota biroo biratti guyyaan hojjetaa turuu kan kaasan namoonni kun amma erga gurmaa'anii immoo ofii isaanii hojjechuun akka isaanitti toles dubbatan. Namoonni hojii uffata hodhuu irratti gurmaa'anii hojjetan kan nuti dubbifne kanneen biroo ammoo hojii kamiyyuu osoo hin tuffatiin itti galanii hojjechuun bu'aa qabeessa nama godha jedhan. Gazaa'in Saggaa'ee jedhama. Sulultaan jira. Beeloo hojjechaa jira. Uffata aadaas hojjechuu ni danda'ama. Kan biraas baay'ee hojjechuu ni danda'ama. Namni akka barbaade hojiin argamuu ni danda'ama. Kan biraa leenjii fudhatee amma leenjii hodhuun baay'ee hin ulfaatu. Kana leenjitanii meeshaanis akka barbaade ni argama. Akka barbaade hojjechuu ni danda'ama. Hojiinis baay'ee jira kan asirratti. Namni hin sodaatiin asumatti leenjii fudhatanii asumatti hojjetan jiru. Hordoffii fi leenjiin dhimma hojiin wal qabatee kennamuufis itti fufee jiraachuu eeranii fuula durattis karaa liqiin deeggaramuun hojii isaanii bal'isanii hojjechuuf karoora qabaachuus dubbataniiru. Baay'ee gargaaraa jiru. Leenjis nu kennaa jiru. Yeroo baay'ees dhufanii nu to'atu, nu ilaalu, akkana godha jedhanii yaada gaarii nu laatanii deebi'u. Innaa baay'ee nu gargaaraa jiru. Liqii immoo haaluma gabaasaati malee liqiis fudhachuuf yaadaa jirra. Fudhadhaa jedhaniiru. Ganaan gaafa fudhadhaa jedhaniiru garuu fudhannee kana caalaa bal'isnee faabrikaa gochuu yaannanu fuulduratti jechuudha. Kutaa magaalaa Sulultaatti qindeessaan wiirtuu carraa hojii uumuu aanaa Abbaa Gadaa obbo Habtaamuu Xiyyaardoo hojii barbaaddota aanichaa adda baasuun imaaxaan gurmeessuun hojiitti galchaa jiraachuu eeraniiru. Hojii bara 2017 keessa hojii barbaaddota zoonii irraa kaasee garee misoomaa irraa kaasee akka mana maree imaaxaatti calallee carraa hojii dhaabbiif yeroodhaan dhaabbiidhaan karoorri keenya kan waggaa gaafa jennu intarpiraayizii yookaan waldaa 743 miseensaan immoo nama 749 kana jechuun dhalaaf dhiirri wal qixachaadha parsantii 50-50 kana keessa karoora hangammaarra almost kurmaana lammeeffaa xumurree ji'oota gara 8tti deemaa jirra. Karoora keenyarraa enterpiraayiziitiin naannoo waldaa 322 miseensaan immoo naannoo 3,992 naannoo parsantii 89 kan raawwannedha. Itti gaafatamaan waajjira carraa hojii uumuu kutaa magaalaa Sulultaa obbo Abeel Shifarraa gama carraa hojii uumuutiin karoora qabame milkeessuuf hojii hojjetamaa jiruun bara kana namoonni 14,000 ol hojiitti galaniiru jedhan. Karoora xiiqee fi karoora xiyyeeffannoo qabu irratti hundoofne karoora keenya galmaan ga'uuf akkaataa barbaadamuun qaama dhimma ilaalu qaama qooda fudhattoota waliin karoora keenya milkeessuu akkaataa itti dandeenyuun karoorri kun kallattii kamiin milkaa'uu danda'a hojii qabatamaa lafarra gahu akkamitti lafarra geechisuu dandeenyaa kan jedhu qaamolee adda addaa faana marii gaggeessineerra akka waliigalaatti keessattuu
karoorri keenya waggaa 2022 carraa hojii uumuu dhaabbiif sochiitiin uumuuf karoorfannee turre. Kana keessaa karoorri keenya hanga ammaatti gara 13,000 kana keessaa gara 14,000 ol carraa hojii uumuu dhaabbiitiinis gurmiitiinis carraa uumuu dandeenyeerra jechuudha. Kanaaf akka waliigalaatti karoorri keenya keessattuu hanga ammaatti karoora parsantiin karoorfannee ol kan raawwanne ta'uusaa kan nutti mul'isu ta'uusaati jechuudha. Leen Itoophiyaa Maayinaamaaritti haala rakkisaa keessa turan 32 gara Itoophiyaa deebi'u ministeerri dhimma alaa beeksisee jira. Mootummaan hojii dippiloomaasii lammiilee irratti xiyyeeffate hojjeteen egaa lammiileen kunneen gara biyyaa akka deebi'an taasifamutti kan ibsame. Lammiileen Maayinaamaaritti haala rakkisaa keessa turuun gara Taayilaand ce'anii 133 keessaa 32 kaleessa kan deebi'an ta'uu fi 43 ammoo halkan akka deebi'anii kan eegamu. Lammiilee Taayilaand jiran 58 hafanis gara biyyaa deebisuu fi tattaaffiin taasifamaa akka jiru ragaan ministeera dhimma alaarraa arganne ni mul'isa. Dargaggoonni hojii barbaacha biyya hambaa deemuun rakkoo garaagaraaf saaxilamurraa gara biyya ofitti deebi'uun hojii yoo hojjetan ofirra darbanii namoota biroo fi madda galii ta'u jedhame qarshii 300 hojii daldalaa eegalee yeroo ammaa gara biliyoona 100 olitti ol guddiseera jedha abbaan qabeenya Israa'el Gaddafaa Taliilee Toleraatu dubbise. Dargaggoonni karooraan hojjetan mul'ata isaaniif jiraatu of bira darbanii namoota hedduuf madda galii ta'u guddina biyyaafis shoora guddaa gumaachu. Obbo Israa'el Gaddafaa kibba Itoophiyaa Gujiitti dhalatan yeroo barnootaaf ga'an achumatti sadarkaa tokkoffaa barachuun sadarkaa lammaffaa ammoo gara magaalaa Finfinnee dhufuun asitti baratan. Qabxii olaanaa galmeessuun yuunivarsiitii Finfinneetti gosa barnootaa biizinasiin eebbifaman. Osooma barnoota barachaa jiru kennaa akkoon isaa kenniteef warqee qarshii 300tti gurguruun buna naannoo dhaloota isaarraa fichisiisee magaalaa Finfinnee keessatti raabsaa ture. Yeroo ammaa dhaabbata qarcaanshee hundeessuun qarshii 300 irraa gara biliyoona 100 olitti ol guddiseera. Dargaggoota 20,000 oliifis carraa hojii uumeera. Yeroon baradhus yaa'u barataa gaariin ture. 8 yeroo qormaata fudhannu qabxii 99.8 waanan fideef akkoon kiyya warqii na badhaaste. Warqii tokko na badhaaste. Warqii sana ani yeroo ganna dhufu gara maatii biraan deema waan ta'eef warqii sana maal naa godha jedheen fedhiin kiyya daldala waan ta'eef dhaqee markaatoon gurguradhee warqii sanaan na yaadadhaa birrii 300 fi wayin gurguradhee warqii sanaan isaan gurguradhee buna ittiin bitee gaditti bu'ee achiin namni illee simbarree buna daldaluun koo nargaa malee eessa akkaan fide dhumarratti harmeen kiyya na gaafattee eessa fiddeenaan akkoon koo akkana ture jennaan baay'ee aartee natti dallante maaf kennaan akkamitti gurguramaa naan jette kennaan gurgurachuu fedhe odoon ta'een kaayyoon kiyya fagoo waan ta'eef kanan hojjechuudhaaf nan fedha warqii anaaf maal naa godha barataadha waan ta'eef hin fedhuun jedheen. Achiin isheen yaa'u isheef ittiin liqeeffamne garuu tole jettee fudhatteetuma yaada kiyya gargaaruuf na wajjin dhaabbattee jechuudha. Amma yaa'u biizinasii seektaraalee garaagaraa keessatti jirra. Gara biizinasii seektaraalee 5 keessatti jirra. Loojistiksiis keessa jirra. Hospitaalitii akka hoteelaa fi riizoortii keessas jirra. Buna ala erguu keessas jirra. Horii beeladaa garaagaras gara alatti erguu keessas jirra. Qonnaa keessas jirra. Akkasumas manufacturing value addition keessatti bunna peen bunna pileetiin hankeenya Caterpillariin assemble goonee gara biyya keessatti gurgurannaa. Baasii assemble goonee electrical baasii fi kan injini gabaa biyya keessas hin dhiyeessina. Gabaa biyya biraa keessas akkasumatti ekspoortii goona. Buna ekspoortii gochuudhaan waggaa 10 keessatti gara biliyoonii 1.2 sharafaa biyya keenyaatiif argamsifnee jirra. Qonnaan bulaa gara miliyoonii 1 ol ta'uuf carraa gatii gaariidhaan buna isaanii oomishanii akka gurguratanii gochuudhaaf carraa banannee jirra. Tooftaa qusannaa adda ta'e kan qabu dabtara baankii kutaa 8 kaasee qabaachuu fi qarshii taaksitti baasu qusachuuf jecha ganamaan ka'uun mana barumsaa miilan deemee barachaa ture. Kana malee jalqabaa kaasee qacaramee hojjechuu osoo hin taane hojii daldala
ganama hojjechuuf hawwu yeroo ammaa hojjechaa jira. Dargaggoonni hojii barbaachaa gara biyya ambaa deemuun miidhaa garaagaraaf saaxilamuu osoo hin taane biyya ofiitti hojjechuun jijjiiramuun ni danda'ama jedha. Dargaggoota biyya keenyaatiif kanan ergaa dabarsuun barbaade isa jalqabaa fala yookaan jijjiiramni bakka biraa hin argama jedhanii yaaduun dogoggora. Falli kan jiru sammuu nama keessa. Chaalenjiin immoo biyya kamiyyuu keessatti nima jiraata. Opportunitiin immoo akkasumatti biyya kamiyyuu keessatti ni jiraata. Haa ta'u malee opportunitiin biyya keenya keessa jiru bal'aadha ammallees hin tuqamne. Kanaafuu ciminaan hojii odoon tuffatiin hojii xiqqaarraa ka'anii sutuman sutatti xiyyeeffannoo isaaniin hojii irratti qofa godhanii waan biraa irratti odoo rarra'anii deemuun yookaan immoo waan biraa waan isaaniif hin malle baay'eetu jira. Fakkeenyaaf amma jireenya koo keessatti kan inni akka fakkeenyaaf isaaniif kaasuun barbaadu akka dargaggeessa tokko ani bashannanuu yookaan bakka dhugaatiin yookaan bakka bashannanaa dargaggoonni inuma keessaa dabarsuu qaba jedhamee yaadamutti ani dabarseen beekus akkaataa kamiin akka inni dabarfamus hin beeku. Muuxannoo akkasiis hin qabu. Maafi daangeesseera ani jireenya koo keessatti kan naaf fayyadu maalidha jedhee kutadhee yoo keessa kiyyallees fedhe gara sanatti ilaaluun gara sanatti deemuun hin fedhu. Maaf kaayyoon kiyya fagoo waan jiruuf odoo galmin gahin achiin gahin yeroo qabaadhee yeroo kiyya yeroo itti jijjiiramnuudha. Dargaggummaan jechuun yeroo itti hojjennee jijjiiramatti itti finnuudha malee yeroo itti bashannannu yeroo waan hin taane itti hordofnu yeroo wololaa hin taane faasifachi kana hordofne sammuu keenya yeroo itti jeeqnu odoo hin ta'in yeroo umriin sana keessatti jijjiiramaa fiduudhaaf yeroo itti hojjennu yeroo xiyyeeffannoo hojiif qofaatti kenname humna keenyaan guututti sanarratti olchine jijjiiramaa fiduudhaaf hojjechuun kan itti barbaachisuudha malee yeroo dargaggummaan bashannanuuf yookaan waan artificial kana keessatti galanii isaaf fayyadamuudhaaf ittiin deemanii ilaalaniif miti. Na kanan kaasu ani umriin kiyya sanarratti yeroo warqiin na badhaasanii warqii kiyya kanan gurguree naaf bareedina barbaadee yookaan jibbee odoon ta'in kaayyoo kiyyatu naaf caala. Kaayyoon kiyya fagoodha karaan kiyyas fagoodha waan ta'eef karaa nama fagoo deemu immoo yeroo biraatiif yeroon qabu waan ta'eef yeroon kiyya hunda hojii irratti oolchuudhaan jijjiirama fiduun umriin kiyya guututti sa'aatii 24 hojjechaan jira. Dargaggummaan darbees hamma umrii kanaatiinis sanuma hojjechaa jirra jechuudha. Aadaa Oromoo keessatti ilmoon namaa kun uumama hundaaf bakka kenna. Uumama hundaa dhageeffata. Uumama hundaa sirnaan ilaalaa nagahaan jiraataa jechuudha. Misooma inni jennu diinagdee inni jennu kun kana keessaa baha. Kana keessaa dhalataa jechuudha. Yoo uumamni hundi nagaa qabaatan kana gochuu beektaa seera raammoo raaratti jedhee raammoo ijaan mul'atuuf ijaan hin mul'anneefi seera tume. Seera mukaa mukonnoo jedhee seera bosonaa fi bineensa bosona keessa jiraatu kan lafa keessa jiraatu dabalate. Seera dheedaareeraa jedhee yookiin seera maddaa margaa jedhe seera bishaanii fi waan bishaan keessa jiraatu kana hunda uumamaaf bakka waan kennuuf yoo kun hundi eegame misoomni jiraa jechuudha. Yoo kun hundi eegame diinagdeen jiraa jechuudha. Ilaalchi Oromoon diinagdeef qabu isa kana nama sadarkaadhaan qooduun hin jiru gadaa keessa nama gartuudhaan ka adda qoodu kun gadaa Oromoo keessa hin jiru beektaa. Warra olaanaa warra jiddugaleessa warra gadaanaa gabaabaa dheeraan yookiin warra akkasii gosa gadaantu gosa olaantuu jechuun hin jiru. Namooma irratti ijaarame gadaan kun nama miti bineensa kaaniifuu jenne miti namooma irratti ijaarame waan ta'eef gadaa keessa wanni akkasii hin jiru jechuudha. Sirni burjaazii sirni akkasii kun gadaa Oromoo keessa aadaa Oromoo keessa hin jiru. Nama kamiyyuu ta'e gosa kamiyyuu ta'e biyya kamiyyuu dhufe aadaaf duudhaa Oromoo kana barbaada jennaan lakkii ati gosa kanaa gosi kun gadaatti makamuu hin danda'u jedhee ofirraan deebisu. Sirriitti hubatamuu qaba.